Adeemsa fayyina keenya nuti warri karaa ilma waaqayyoo sadee Yesuusiin fo'amne daandii fayyina keenya akkamitti eeggachaa jirra. Nuti warri Yesuusiin fayyisaa lubbuu keenya godhannee ofirratti moosisnee dhugaatti fayyina keenya gatii tokkollee osoo ittiin baasin akkasumatti tola arganne. Haa ta'u iyyuu malee fayyinichi tolatti hin dhufne, gatii guddaatu itti kaffalame. Gatii itti kaffalame kanas waan barbaanneen bitachuu yookaan gatii itti baasnee argachuu waan hin dandeenyeef akkasumatti tola nuuf kenname. Fakkeenya tokkoon isiniif fudhadhaa, garuu nuuf galchaa. Tarii wanta waliin madaalleedha waan ta'eef yeroo koronaa vaayirasii keessaa namni hedduun addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Sababa kanaatiif ogeessonni yaalaa qoricha dhukkuba kanaaf daawwaa ta'u argachuuf wanti isaan hin taane hin jiru. Garuu dhukkuba kanaaf yaalii akka ta'utti vaaksiinii addunyaa hundaaf kennamaa ture. Tarii akka carraa ta'e isinis talaallii kana fudhattanitti ta'uu danda'a. Talaallii kana qarshiidhaan namni fudhate jira. Gonkumaa qarshiidhaan hin fudhanne, qarshiidhaanis kennamaan turre. Maaliif jettanii yaaddanii beektu? Sababni isaa qorichi yookaan vaaksiiniin kun namni qarshii isaatiin danda'e waan hin bitanneef yookaan gatiin qoricha kanaa hedduu waan ta'eef namni hundumtuu bitachuu hin danda'u. Kanaaf addunyaa hundumaa irratti tolaan kennamaa ture. Garuu ammas irra deebi'ee of kolchaan isiniin jedha. Sababni isaas fayyinni keenya fakkeenyaan fudhadheen walitti dhufa osoo hin taane akka inni isiniif galuuf jechan itti qarqarse yookaan wal bira qabuu yaale. Vaaksiiniin koronaa tarii namoonni addunyaa kanarraa dureessa jedhaman hedduun bitachuu danda'u, garuu nama hunda miti. Garuu sababni fayyina keenya ilma waaqayyoo isa ta'e Yesuus Kiristoos ulfina abbaa isaatiin isa qixxeessu osoo qabu lubbuu keenyaaf qaraaniyoo gubbaatti fannifamee qajeelummaa isaa nuuf kenne. Garuu eenyuyyuu nama kan jedhamu hundumtuu fayyina kana qarshiidhaan bitachuu gonkumaa hin danda'u. Kanaaf akkasitti gatii malee fayyina keenya arganne. Garuu fayyina keenya arganne irra jennee si'achi deebi'ee cubbuutti kufuu hin danda'u jennee akka barbaannetti yookaan akka feeteedhaan jiraanna yoo jenne gatii fayyina keenyaaf jalaa balleessaa jirra jechuudha. Adeemsa fayyina keenya yeroo ibsinu kallattii sadiin ibsuu dandeenya. Isaanis justification, sanctification fi glorification jedhama. Tokkoffaa justification, qajeelummaa. Ergaa Phaawulos gara warra Tiitoositti barreesse boqonnaa 3:5. Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatiitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressu hafuura qulqulluutiinis nu fayyise. Wanti nuti asirratti hubannu qajeelummaa keenya isa tola fudhanne karaa ilma waaqayyoo isa ta'e Yesuusiin akka arganne nutti hima. Fayyina keenyaaf nuti gatii tokkollee hin baasne. Kanaaf fayyina kana tola arganne jennee akka barbaannetti itti jiraachuu hin qabnu. Kanaaf fuula waaqayyoo duratti qajeelummaa keenya itti fufsiisuuf akka barbaannetti jiraachuu hin qabnu. Fayyina keenya isa tola arganne gatii itti baasnee eeggachuu qabna. Lammaffaa sanctification, qulqullummaa. Waaqayyoof adda bahuu, hafuurri waaqayyoo nu keessa bulu. Ergaa Phaawulos warra Galaatiyaatti barreesse boqonnaa 4:1-7. Karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatii darbee argachuuf jiru qabeenya sana hundumaa irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu hamma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaa irra hin caalu. Hamma barri abbaan isaa murameef ga'utti harka warra isa guddisaniif warra isa bulchuuf hadaraa itti kenname jala hin tura. Nus akkasuma hafuuraan ijoollee yeroo turreetti gurguddoota hafuurota biyya lafaa kanaatiif hojjetoota turre. Barri murameef sun yeroo guutetti garuu waaqayyo ilma isaa ergee, innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan waaqayyoo taanee akka guddifamnuuf kana godhe. Isin ilmaan isaa ta'uun keessan argisiisuudhaaf waaqayyo hafuura ilma isaa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. Egaa ati si'achi karaa waaqayyoo garbicha miti, ilma malee. Erga ilma taates qabeenya abbaa keetii darbitee argachuuf jirta. Kanaaf qulqullummaa kee akka itti fufsiisaa jirtu beekuuf wanti ati ittiin mirkaneeffattu hafuurri waaqayyoo si keessa buluu isaatiinidha. Sababni isaa hafuurri waaqayyoo laphee qulqulluuf laphee dadhabina isaatiif araara waaqayyoo barbaaddatu keessa bula. Kanaaf dadhabina keenyaaf fuula araara waaqayyoo barbaaddachaa waaqayyoof qulqulloofnee jiraachuun nurraa eegama. Sadaffaa glorification, argama cubbuutti bilisa ba'uu.
ani warra kaan dorgommeetti waame ofii kooti akkan keessaa hin hambifanneef dhaqni kootti bare waan itti dhufu hundumaa akka danda'u aleelee akka abboomamus gochuun anaaf hin ta'a. Ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti barreesse isa duraa boqonnaa 9 lakkoofsa 27 irraa ni argattu. Egaan fayyina arganne kana sodaachaa eeggannu malee fayyina irra jenne jireenya keessan garbummaa seexanaa jalatti hin moosisinaa. Kanaaf obboloota koo nuti warri karaa amantii karaa ayyaana Waaqayyo akkuma fayyine amantii keenyaan mootummaa Waaqayyootti galla jennee abdanna. Abdiin nama yeellaasisu. Kanaaf obboloota koo hundumti keenya du'aan addunyaa kanarraa guyyaa tokko akka dabarruuf yookaan osoo lubbuun jirrus Yesuus nu dhufa jennee akka abdannu beekamaadha. Tarii namoonni baay'een akkas jedhanii sitti ga'isu yookaan qoosuu danda'u. Yesuus ati jettu kun yoom dhufaa siin jedhanii mogolee kee buusuu danda'u. Ati garuu mammaaksa warra asumeetti qabamtee jiraachuuf hin fo'amne. Abdii kee obsaan akka eeggattuuf malee osooti lubbuun jirtu Yesuus dhufuu danda'a. Yookaan ammoo addunyaa kanarraa du'aa yoo boqotte siif Yesuus akkasiif dhufetti lakkaa'achuu dandeessa. Erga duutanii deebitanii lafarrattis gaarii samaas hojjechuu waan hin dandeenyeef bara jiraatanitti Yesuusiif bitamanii jiraachuun gaarii. Karaan gara jannataatti geessu ilma Waaqayyoo qofa waan ta'eef Yesuusin fayyisaa keessan godhattanii ofirratti moosisuun isinirraa eegama. Sababni isaas wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti Yesuus akkas jedhee dubbata. Karichi dhugaan jireenyis ana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara Abbaa hin dhufu jedha. Karaa biraatiin adeemsa fayyina keenyaa karaa ibsamu yeroo kan biraa waliin ilaaluu dandeenya. Kanaaf obboloota koo bara jiraatanitti daandii jireenyaa isa ta'e Yesuusin hordofaan dhaamsa qophii keenyaati. Egaan hordoftoota keenya adeemsi fayyina keenyaa kana fakkaata ture. Chaanaaliin kun dhugaatii jireenya hafuuraa keessan dheebote obaasii dheebuu baasa. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maamiloonni keenya immoo like comment gochuun cinaa dhaabbadhaan affeerraa keenya haga qophii kan biraa wal agarrutti bye.